laal mana kana qabnaan si dubatee jira. Nuti khaasii ogu ibata kaasii takkachi ooftee nutti qabatu dibatee ajjiraatu baannaan shumoon ta'e bishaan irraan kana jala sarare mana kana jirti kana kaanii kaan dhanyimi kana ammoo jiraachuu baannaan arra ta'e jala sarare jira. Awal lagi jat, mana bakka meeqa nu geessiteeti hin jirtu isiin garuu mana kana hin jirtu taanaan akkasitti lubbuun siraa muramte. Kanaaf ilaalla isin jirtu hundaa'uun ilaalla. Isin jirtu hundaa'uun ilaalla. Kami kanamoo dadhee woo bara Awo mali bo mali bo isimu manta tu gata kamu kena miti mali gata isi mal kabar isi manta tu bosi gata mal tu mal tai gata awo gata isi gata mali bona kami ta asjiti oleh gata mi gata mali gata mali omu dia tani kakana mal ta tan gata kan mi gata ya ay feruza na zirte da hal zirte iti gata hot ese dem ta odi sa ta kamal akka mali akkamit odi kunsa bar baati meeqa barbaadu jira tureera baati meeqa turee mucaa kanaa wajji gartee kanaa wajji mucaa kanaa wajji turan isaa jaatu ture isaa wajji turan micootana dila akka barbaadu jiru kana manuma kan jirti arra dhufte ati nu beeyta maali oo jilli kun maaluma fakkana nu gurgireessi tana nu beeytu ati aboo mana kee jirti silaa beekee wayi dila kana guutuu rakkamna miskiina kan leewwi rakkina aboo maaliif rakkita maa rakkoo dila kana fidee anuuma na rifachiiftanii jirtan isin osoo wal beenyumaa haala kana dalayta rabbiin arraan tana gartee rabbumaa mucaa kanallee baasee ajiraachuun isii hedduu takka gartee hedduu takka mucaa kanaaf furmaata ta'e akkamitti beektu sababaa isiiti isa kana qabne kaa qabna manatti barbaacha isaan barbaadu deemna isii baasii mana meeqa dheenye eega kalee baane hoggu takka gadi teenye mana meeqa dhugeesse mana hunda hin jirtu ma jedhan arra gaas jiraachuu baannaan sii dhumati kenne ni beeka si xumura yaa rabbii kii jaabee rabbii kadhata beekte aboo bikka keeysanii beeytaati baasiidha akkasii mana kan nu fide mana keetu gartee mana kee jirti kun seeni yani agartee sababa ishiiti kana dura gartee kanama jaartii namaati ishiin tun jaartii mucaa kanaati ari bee beektaa jaartii isaati inni ilmaan galchuu biyya kuteeti duuba gartee dhiira biraatti wajji beekee qilleensa har'a garree beeka hoggunni biyyarraa zeebu hadiraa biraa jiraa'u agartee horumtee fi jinnii kanaa dhageenye beeka. Hadiraa maal? Dubbata koo. Amma isarraa taa'iti na wajji haasa'ee. Gartee arra gartee tasaa bara namaatii miti warra wayyootee baramma amma baramma harmasiin jira malee. Akkasitti isa kana barbaanne isa qabne jechuudha. Hogguu isa qabnu isa dhabne isa baasiidha kaanii beektaa bilbila lukkanne akkasitti bilbilaan dubbise agartee mana baluu jirtii ayyee mana sanii dheenye. Amma isii baasiidhaan qabatanii deemtan inni isii awwaalee isiidhaan isa hayyammaan tana isaan nufi mana hundee ati na beeka ani siin beeka amma miira keessaa baatas gabbaadha waan rakkoo tanaaka gatteenyeetuma waliin amma hundi naafeetii kun wal beenya ammaan tanaa uummanaka akkana daadarkeessitaniiti ol seentani hanga wanni kun marti taatu atiis nama guddaadha maaliifi nayyaaminaa isin eeqa karraan tanaa kanatti ooboo kanaan dhuftanii na daadarkeessu deemtan hangammaan duraamaa nayyaaminaa isin sirruma gartee badii ta'eetuma maal jenne beektaa waa hunda waliin rakkan gartee nuti ni baafna jenneeti yaa'u jirra malee booddee barwaa sinan qabtu beeka garuu arraas mana kee jirtitti namni yaadee nuti yaadne beeka akkasitti si galee
ammoo sigala isin agartee dogongora guddaa goote dogongorri guddaan isin goote jaarsa gartee biyyatti gartee ilmoo galchuu qote waliigalteedhaan deeman agartee san booda hogguunni deebi'u mana isaatti hin jirtu jechuudha. Kana hanga gartee ishii tanaas garruu hojjenneeti gartee nama guddaas ni yaamanna gartee ishii agarree jechuudhaan barbaasee deemu jirru isa qabne. Sigaltee Osoo barbaada jirtanii. eegaa isa wajjin agarreemi isaa wajjin agarree bara qilleensatti agarree kanaa jaalataa beeki ni beenjisaati. Hayi saboo akkamii dubbiin tun waa hundarraa beekte ibsa. Amma hundeena dhaggeeffatta. Beekadhu dhimmi kuni mucaan kun ijoollee isaanii guurratee ijoollee ammaa baduu teessu jechuun wali qabee ni gartaan xinnee kun fuudhee hamzee tumee mucaa akkasitti haakama geessin amma wallaannee mataan irraa qoorte. Duba tana hunda namni godhee isiidha. Yaa meena dhiisime. Amma akkami beektan yoon duba isin dhahellee waan kana isin darbuun beekadhu nama si dhaheeta. Egaa ammaan tana Amma dhiifama obboleessa dhiifama maali beekta? An nama garuu beekta waan hedduu tokkoon ta'a ture. Amma mucaa kanas cafeenee hiinee guyya meeqa hiinee qaba jechuudha inni manguddoodha. Manguddoo nuu ta'ee nu iddoo haasee haa'ina achumaan isii bira dhaqee wal jaalanna. Inni kun jechuudha akkasitti sababa sanii namni wal fixee hamzeen akkasitti cafaqamee mucaan kun akkasitti wallaanamee jechuudha ammaan tana mataan irraa qorte. Edammoo lubbu dhiibannee bakka san nu geessitu malee inni nu oofaa bulee amma ulaa tanarra nu fidi. Bakki isiin beektu manuma 3 fi 4 jee bakka meeqa nu geesse bakka san hunda wallaalee mucaa haalaan tumnees ammas. Akkasii jechuudha baay'ee takka galatoomatilleen waan wal beeynuu fi garuu tanaawu goonee nutilleen dhiifaman siin jaa. Amma garuu isii arkuu tanaaf beekadhu miira hedduu keessan galee maaliif ni beekta? Amma rakkoon qabu dhugaadha miira keessa galuu ni dandeessa nama waa jalaa bade atiisi amma tasgabbaa wal beenyan hundinuu anis siin beekaatis na beekte isiin nu bira jiraachuu akkuma namas bira jirutti rakkoon ammoo maa dhuftii miti ta dhufte namaatu fixaa beeka. Ati baalagummaa kun maaliif immaan tana waa darbe tareefu kanaan na gubu jira sumaatu baala keedhaa usiitu waan bira jira kanaan na gubu jira laal isa kanaan na gubu jira ammaa tana dhoofu baalagummaa mucaan ta'uuf qabee mucaan nafuu ta'uuf miidhee bara reefusa baalagummaa dhiisii taa'i kadhii dhamees nuutu laala reefu wajjin haasonyee jirra waa hundaa waliin jennee jirra amma wanni asii isaanitti darbituuf beeke anumatumu jirta baalagummaan gaarii miti mucaa aboon taatu taasisan jettu kun gartee mucaa kan namnummaan gartee akka gartee aaraa keessatti yaamne jennee namnummaan an nama sarara dhoowweeyu agaabsan beeke hellee fa'aa hojirra si galtee hellee lama nurraa fatto'ee beeka hellee hojirra mucaa kanaan isaan ni tuma ja'a laaboo. Ani amma beekadhummaan tana. Koon isiin deemtuun beekadhu nama meeqa waliin fitte. Mucaa haboo isiin taatuuf sanis mucaan ijoolleedhaawu. Mucaa qabneeti beekaa dhiibne. Ijoollee silaa taate qabdanii dhiiftani. Ati ammaan tana waan takka naafaan hin dubbatin. Waan takka naafaan waan hin si gaafachuu ka'u bakka hin taane na seentee si gaafachuu dhiise. Si galee haasa tokko hin qabdu maal tana. Ati haasawa tokko hin qabdu. Fayyisaatiin nurraa usafaani. Haasawa tokko hin qabdu as keessatti. Siif gala. Waan tana waan biraa dalagu jirta tuu baalagummaa jirta. Amma asirraan fuutee nu gubbaa. Tun maqaa nama balleessuudha malee maqaa namaa nyaachuudha malee atis akkan ta'u Oromoo takkatti maqaa keenyaatti osoo na lubbuun jiru jechuudha. Kana hundaa'u garuu natti naasa'in namatti haasa'e. sitti haasootti hin jiru isaanitti naasoo jira. Amma isin Ati immoo dubbatanii jiru. Natti naasa'irra eegalee Sitti haasootti hin jiru isatti naasoo jira. Haasoo kan qabdaame haasoo kan beekta. isin ammaan tana walitti haasa'u osoo hin taane na wajjin haasa'eeti ammaan tana waan jira. Mucaan san maalirratti akkas ta'e ammaan tana isin hooyatee akkana goggootu. Inni haara qabamee siimu waan ta'e gartee mucaan haboo taatuuf sanni qabne warra qabe eenyufaa qabe yoo jette hamzee urii fi gartee hilleedhaan qabi gartee isaantu qabeena fidee eegii naan jammanatti mucaan gartee hilleen tumu malee
aboo dhaabbadhu suutattiin keessaa baasa. Gartee haasawa nama akka macca janiin miidhanii jijjiiruun gaarii mini jijjiirri nama duraa balleessaa. Jeetiin qabaa akkasittiin qaaxinaa guyyaa miidhatti bule guyyaa kana. Guyyaa sadii mukkana. Halkan akka malee qaaxinaan na dhamaaf ta'e namni irraa fuudhan illee jiru. Akkasittiin beekulaa ta'alaa cufee ta'eessaa cufee hirriba qulfee sikkaadhe hirribatti qabee beeka. Hogguun itti qabu mucaan adaan nama rifatee mire baadheessanii sichi arafee si yaamnaa arafeenis hajaartiiti bikkenni jiru qaba sanniin qalaa ja'an manas kanaan dhagee. Hai akkasitti gaa'u mucaan kun laa itti isatti ni minaa himuun ta'u arafetti ni minaa suuta naa keessaa baasa jennee walii galee beeka. Akkasitti mucaan hanga gartee suutatti keessaa baasa jennee gartee malaa malii dodoo deemu jirru an qaaxiraan qabdee rafee beeka guyyaa sadii qaaxira guyyaa sadii qaba. Hirriibni akka malee keessa. Osoo wanni kun marti jiru. Hogguu rafe qulfii suutuman irraa baaseeti adaan ulaaf irraa banee kutee mucaan. Ani hirriiba nama du'e egaa ni beektan namni rafee jechuun nama du'e isa tokko. Akkasitti baafate mucaan. Si baafachiise jenna. Laaboo akkasii duraanis akkatti irraa baasu kee sammuuniin gartee irraa baasa jedhetiin kee. Agartee wal gartee akkaan beekaati gadhiisee akkasitti naannolan. Aboo sirrii miti tumisini sirrii miti. Karaan dhagaatiin keessaa baasuun haalaan bareedaadha. Amma mucaan miidhamee jira. Miidhamni. Mucaan hin miidhamne. Bee jira bee. Amma yeroo takka ati kan inni duraa achi deemu. Wanni si ati beekta amma wanni si ati amma isin wanni fardeessa dubbattuma laani beekta. Mucaa san na bira ture dhiinyi irraan buune agartee hin miidhamne si galtee ammoo kasilaa gartee mataa fotteessanii harka gartee tumsa ishii sababa ishii tokko kunoo isuma faadha. Halkan gurraacha hamzee lafa darbanii jechuudha. Ajjeechaadhaaf warri isa qabee isa faadha jechuudhaan. Kasan dubbatii hadhiiganni irraa bu'ee san dubbatini amma hagartee silaa gartee fayyaadhaan beekan ananatti dubbatti. Garaagarummaa qaba amma oromoo ilma namaatiin hundi. Itti xiqqaattisan. Garaagarummaa xiqqaatte. Dayiru isaati mana irraa usiin Naaf balleessi. waan nuti dubbattu takka hin qabamte. Dubbiin tun dubbii laaftee miti. Waan akkanatti haasawanii miti amma isinis miira keessa seentanii jirtan miira keessa bahaadha gannaa ta'a. Ati dayirusaa teessee waa lallaatu jirta. Na biraa achi dhaqi yeroo si barbaannetti si yaammannaawu. Eessa? Na biraa. Ganda bira teessu. Hayyee Rakkoon takka jirtu siin na bira jirti anaa sin bira jira. Hayyee kalaas. Amma waanuma rakkoo tana fideen baruu fedhe isinirraa. Akkas laata. Isinirraa afaan isinirraa waan dhaga'een qaban. Ammaati nuti yoo kayisin jee dubbiin isi kayi dubbii tana mara sii deemaa nan duruu markeete kayechi taate amma hundi rageessa waan dubbii tanaan dhufi dubbiin tun dubbii laaftuun dubbii go'aa keessatti haasawanii sii miti miira keessaa bahaadha gatteenye waan rakkoo tana fide qofa naa himaadha. Sambooda maal dhuftii miti kara furmaataa immoo numaatu qabatti deemna. Mujiyyoon amma na biree jirti. Abbaan mana siitis isaa mitiire. Qaamni rakkoo fide jettanii mucaa kana. Isaa miire. Egaa isaa jaalala maal jettan. Inni beekadhu. Waan aadaa keessa hin jirree uu beekimma. Aadaa Oromoo keessatti dhugaan hin jirtu. Amma walumaa galatti miira keessaa bahaadha tasgabbaadha. Akkaataatti rakkoon tun dhufte takkarraa qabaa naa himaan isiniin jaboo. Akkana taanaan laala. Asirraan